Biiftuu ganamaan baate fakkaateetta. Sitti bareedee jira. Galatoom. Yeroo tokko gammachuun fuula keerraa eelaa keessa kee jiru dhoksa. Akkas jechuun karaa biraatiin namoota biratti waan akka gammadaa taatee si fakkeessa jechuudha. Namoota gammachiisuuf godaannisa keessa keetta gugdee irra deddeebiin kana gochuu keetiif guyyaan itti boqottu tokko immoo ni dhufa. Dhuguma kun waan ta'u sitti fakkaata? Jireenya keenya keessatti barteewwanii fi shaakalli keenya bu'aa wantoota goonuuti. Dhugumatti ati amma yaadeen olitti ogummaan guutamtee ni eegde. Namni bakka kaan taa'ee nama eegu jedhama miti. Siruma mammaaksa see galtee ni eegde moo? Hiree haala kam keessatti iyyuu si waliin jira. Nan beeka yookiin nana mana jedhee si gowwoomsuun barbaada. Adeemsa yeroo keessa onneen miidhamtee fayyiti. Naaf gala. Guyyaa sanas immoo eegee ija kootiin arguuf qophiidha. Balleessaa koo waan ta'eef adabbisaa immoo nan fudhadha. Sadarkaa sanarras waan ga'uuti yeroo xiqqoo qofaa naaf kenni. Si waliin nan jira sati jettee fudhadheera. Na waliin waan jirtuuf galatoomi. Homaa miti. Garuu immoo wanti tokko baay'ee na dhibbisee jira. Maalidha? Jirraas ofsiisuuf yaaleen ture. Dhugaa? Maal siin jedhe? Homaa waan abdii qabu miti. Akkam? Ifa manaaf gochuuf eeyyimamaa miti.